السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت هردفتو تكينا كان هردفو جرتن تورا يوتيوب كينيا channel الحدث ميديا را بقى جراتن بقى ربين سنجرات شفت اسنين جنة كما درا وادا اسنيف قال لي جرو يروتي أنو مو وان أجائبا في وان أداتي اسنيف ديبنا كما جنة تورتي ديبنا جرة هرر لي ودو قما سجنتا كينيا هراتين سنين هندك سنو waa channel keenya kana subscribe gochuudhaan like gochuu fi share gochuudhaan akkasuma yaada keessan comment jala nuuf kaa'uudhaan eegalaa isiniin jenna. Guyyaa har'aa kanaas akkuma beekamu seenaa nama tokko isiniif himuu dhufne. Namni kun eenyu yoo jettan nama yeroo jalqabaa islaaminaa kanatti gufuu ta'ee islaaminaa mormaa ture. Nama booddee yeroo qalbiin isaa jijjiiramte nama islaamaaf gaachana ta'e nama jabina isaa qofa osoo hin taane haqa sodaa rabbii fi haqa qabeenya isaatiin beekame. Inni eenyu? Innis gooticha islaamaa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jechuudhaan beekama. Khaliifaa islaamaa lammaffaa jechuudha. Namni musliimoota biratti al-Faaruq jedhamee nama beekamudha Umar ibn al-Khattab Qurayshii keessaa nama beekamaa fi kabajamaa ture. Jireenya isaa keessatti haqa dubbachuu, murtii kennuu fi rakkoo hawaasaa keessatti gahee qaba ture. Yeroo ergamaan Rabbii salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi Nabi Muhammad gara islaaminaatti waamaa turan Umar jalqaba irratti warra islaaminaa mormaa ture. Musliimoonni yeroo sana baay'ee muraasa turan. Qurayshoonni musliimootaa fi ergamaa Rabbii cunqursaa turan. Umaris nama islaama mormu keessaa tokko ture. Garuu Rabbiin qalbii namaa jijjiiruuf yeroo murteesse namni kamiyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Guyyaa tokko Umar baay'ee aaree mana isaa keessaa ba'e. Kaayyoon isaa Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi irratti tarkaanfii fudhachuuf yookiin ajjeesuuf gara mana ergamaa Rabbii deemaa ture. Garuu karaatti namni tokko isa quunname waan inni gara isaa deemaa jiru hubachiise. Inni Umaritti akkana jedhee dubbate, ati dura mana obboleettii kee deemi ilaali jedheen. Umar gara mana obboleettii isaa Faaximaa gaafa deemu abbaa warraa isheetii wajjin teessee quraana qara'uu jirti. Isaan quraana dubbisaa turan argee Umar yeroo kana baay'ee aare. Garuu yeroo inni jechoota quraanaa dhagahu qalbiin isaa suutaan laafuu jalqabde. Waraqaa quraanaa tokko dubbise, jechoonni isaa qalbii isa seenan. Achumaan Umar akkana jedhe, nageessaa gara Muhammaditti jedhe salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi. Mee yaadi obboleettii kiyya, mee yaadi obboleessa kiyya. Namni gama ergamaa Rabbiitti nageessaa jedhu kun yeroo jalqabaa ergamaa Rabbii loluudhaaf gama ergamaa Rabbii deemaa ture. Umar gara ergamaa Rabbii dhaqee salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi islaaminaa bareedduu kana fudhatee qeebale. Yeroo Umar islaaminaa kana qabatu musliimoonni jabina guddaa argatan. Islaamni duraan dhoksaa keessa jijjiran dhoksaa qofa akka hin taane ufatti mul'achuu jalqabe. Umar nama sodaa hin qabne ture. Garuu jabinni isaa yeroo islaama seene haqa tiksuuf itti fayyadame. Seenaa keessatti akka ibsamutti Umar ergamaa Rabbii salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi wajjin baay'ee dhihoo ture. Hijiraa booda immoo hawaasa muslimaa keessatti gahee guddaa taphate. Umar ibn al-Khattab jechuun nama khaliifaa islaamaa keessaa lammaffaadha. Asumaanuu seenaa kana gizee dhaggeeffatan ofillee keessatti ilaalaa haa dhaggeeffannu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ergamaa Rabbii keessaa sahaabota beekamoo ta'an keessaa tokko ture. Sahaabota ergamaa Rabbii beekamoo ta'an keessaa isa tokko ture. Inni murtii cimaa, yaada qajeelaa fi sodaa Rabbii qaba ture Umar. Ergamaan Rabbii salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi ilmaan namaa keessaa namoota hedduu qabaataniyyuu Umar keessatti ammoo jabina amantii fi murtii isaa addatti mul'atu ture. Umaris yeroo hedduu waan sirrii ta'e irratti jabaatee dhaabbatee dubbatee hojjetee agarsiisa ture. Bara 632 akka miilaadaa keessaa ergamaa Rabbii salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi gara addunyaarraa boqotan gara ganda akhiraa deeman. Musliimoonni gadda guddaa keessa seenan. Umaris jalqaba irratti du'a ergamaa Rabbii amanuu dadhabe. Garuu Abubakar Rabbi sarraa haa jaallatu dhufee dhugaa ummataaf ibse aayata Rabbii irratti qara'ee Umar duraan amanuu didas ni amane. Ergasii Umar dhugaa sana fudhatee Abubakrii waliin dhaabbate. Abubakar khaliifaa jalqabaa ta'anii musliimoota hoogganan. Umaris gorsaa fi nama itti amanamu keessaa tokko ta'ee
Abu Bakarii kana gargaaraa ture. Abu Bakr radiyallahu anhu yeroo duuti itti dhiyaatetti Umar ibn al-Khattab akka nama itti aanuuf filatamu murteesse. Bara 634 miilaada keessa Umar khaliifaa lammaffaa muslimootaa ta'e. Maddi seenaa tokko tokko akka ibsutti Abu Bakr rabbi sarraa haa jaallatu Umar akka nama itti aanuuf filatamu isaa marii fi yaada sahaabotaatiin irratti hundaa'e jechuudha. Umar yeroo khaliifaa ta'u aangoo sana akka carraatti ittiin of hin guddisee hin laalle akka itti gaafatamummaa yookaan amaanaatti ilaale. Umar rabbi sarraa haa jaallatu seenaa keessatti haqa qabeenya isaatiin beekama. Inni mootummaa keessatti nama jabaa ture. Garuu nama hiyyeessa yoo arge rakkoo isaa itti dhihaatee dhaggeeffata. Nama aangoo qabu yoo argillee seeraa ol isa hin kaasu. Suutumaan akka nama kamiifuu walqixa kenna. Kana jechuun nama jabaa ta'uu jechuun nama dadhabaa cunqursuu miti jechuun nu agarsiisa. Haqaa fi jabaa ta'uudha. Nama jabaa ta'uu jechuun haqaaf jabaa ta'uudha nu agarsiisa jechuudha. Seenaa kanarraa gizee barannu yookaan gizee dhaggeeffannu yookaan gizee dubbisnu zim jennee qofa odoo hin taane keessatti of laaluun keenya dirqamaa fi barbaachisaadhaan isiniin jechuu barbaada. Asumaanuu obboleettii kiyya obboleessa kiyya. Umar mootummaa isaa keessatti seeraa fi sirna bulchiinsaa cimsuuf hojii hedduu hojjete. Akkasumas waggaa hijiraa irratti hundaa'ee akka lakkoofsa mootummaa keessatti fayyadamuun isaa seenaa keessatti beekama. Yeroo Umar khaliifaa turetti mootummaa musliimoota bal'inaan biyya hundatti babal'ate. Suuriyaa, Iraaq, Gibxii fi naannolee biroo keessatti musliimoonni injifannoo guddaa argatan. Lola Yarmuk fi Qasdiyaa bara 636 keessa raawwataman keessaa muraasni yeroo Umar keessatti ta'an. Umarii lubbuudhaan jiru kan Umar jechuudha isaan akka gaggeeffaman taasisedha. Garuu seenaa Umar keessatti wanti nama ajaa'ibu qofa bal'ina biyyaa miti. Bal'ina biyyaa qabachuu qofa odoo hin taane sirna bulchiinsaa fi itti gaafatamummaa inni cimse seenaa keessatti bakka gurguddaa qaba. Kanaafuu waa'een Umar akkana jechuudha. Yeroo beelaa fi rakkoo hawaasa mudate keessatti Umar rakkoo uummata isaa salphisee hin laalle. Jireenya isaa keessatti qaanii fi boo'icha adda addaa dabarse. Mootummaa keessa jiraachuu caalaa uummata isaa waliin rakkoo keessa darbuuf yaale. Sababni isaas aangoon akka amaanaa itti gaafatamummaa Rabbi biraa itti kenname beekee itti ilaala ture. Kana irraa barumsa guddaatu jira. Nama hoogganuun yookaan aangoo qabaachuun kabajaa qofa miti obboleessa kiyya. Itti gaafatamummaa guddaadha. Aangoon namni si biraa qabu yookaan aangoon ati har'a qabdu kun maal jechuudha? Amaanaa guddaa hawaasni kun si bira kaateedha. Ka Rabbi biratti itti gaafatamtuudha. Umariifis immoo wanti gale kana jechuudha. Waggaa hedduu musliimoota hoogganee isaan bulchaa ture jechuudha Umar. Rabbi sarraa haa jaallatu masjida keessatti haleellaa irratti miidhame namicha Abu Luuloo jedhamu tokkotu galaafate. Miidhaan sun lubbuu isaa galaafatte. Umar rabbi sarraa haa jaallatu bara 23 hijiraa yookaan 644 miilaada keessa du'e. Umriin isaa yeroo inni du'u sun waggaa 60 walaga 63 ture. Inni qabrii isaa keessatti ergamaa Rabbii Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi fi Abu Bakr biratti awwaalame. Obboleeyyan koo seenaa kana wannan qabadhee isiniif dhufee fi seenaa Umar kanarraa maal baranna jechuu barbaadeeni. Seenaa Umar kanarraa waa hedduutu baratama. Nama tokko har'a akkamitti akka jiru qofa ilaallee bor maal akka ta'u murteessuun hin qabnu. Maaliif jennaan Umar jalqaba islaaminaa kana mormaa ture. Garuu booda nama islaamaaf tajaajila guddaa godhe tahe. Kanaafuu har'a nama tokko fagootti ilaallee kun nama akkanaati kun nama akkasiiti jechuu hin dandeenyu. Kanafay irraa baranna seenaa kanarraa. Lammaffaa maal irraa baranna yoo jenne jabinni dhugaa nama dadhabaa cunqursuu miti. Jabinni dhugaa haqa irratti dhaabbachuudha. Haqa irratti jaboomuutu jabina dhugaa jedhama. Waan akkanaatu irraanaaf galee jennaan seenaa kana gabaabsee isiniif fide. Mali seenaan Umar akkanaan waan goolabamuu miti. Sadaffaa irratti aangoon qabeenya miti. Aangoon amaanaadha. Nama hoogganuun ummataaf itti gaafatamummaa qabaachuudha malee ummata irratti of guddisuu miti. Kana fa'itu seenaa Umar kana keessaa baratama. Arfaffaa seenaa Umar kana keessaa maaltu baratama jedheetii yaada. Qalbii nama Rabbi qofatu jijjiira. Qalbii namaa namni jijjiiruu danda'u tokko hin jiru. Rabbi qofatu jijjiira. Kanaaf nama tokko irraa abdiin kutatina. Rabbiin
warra barbaade ammoo majijjiira yaa rabbi akkuma Umar ibn al-Khattab qalbii isaa gara haqaa deebifte nutis gara karaa sirriitti nu qajeelchi qalbii keenyas iimaanaan jabeessi haqa jaallachuu nuuf kenni haqa dubbachuu fi haqa hojjechuu nuuf laaffisi aamiin yaa rabbal aalamiin yoo seenaa kana jaallattan viidiyicha kana laayikii godha channel keenya subscribe godha namoota birootiifis qooda share godha jazakumullahu khairan rabbis nirraa haa jaallatu viidiyoon keenya guyyaa har'aan tanaa kana fakkaata seenaan Umar ibn al-Khattab haga kana gabaabaa odoon taane anigaa bal'inaan isniif yeroo biraa kan walitti deebine isniif nu taha har'a garuu gabaabseetiin akkanatti isniif fide asumaanuu kanatti aansee seenaa eenyu isni haa fidu maaliin qabadhee isniif haa dhufu isniin jedha viidiyoo keenya kana like gochuudhaan akkasuma share godha bakka adda addaa nuuf gaasniin jedha akka barnoota guddaa irraa argattanii fi akka itti bohaartanillee abdii rabbiirraa qabna wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh nagaa rabbii keessanaaf jiraadha isniin jaaladha isin jaalatamtoota